مرة واقع ساتي بلو تهجعتو جلك واقع تقوسو جلك واقع دباسة تفت واقع إني تيجين بيفت واقع إني تبلو الرسول تكانان أبسط أبي اسكاسكم مال تباجرات دبي كرم دي ماجرتي قرشي جدي تكني لفا جدي فراتي سامتي أما مو كنت دربي عن الإسناف واقع قوتي كفيئي إنافاتك كان درا أبسيرا كان أغارون أبسو كان درا إيسيرا كان أغارون إيسو أتكاروت لك سنبوت كرمانا كوكومات لك يا واقع أنا أفنيتي أتي واقع بغاتا أمكي كنيسان التقولان مو واقع صواتا أمساتي أدبوف ماف تشالستين الالتا تشاركيسا بجيرتي إممان انتئي كرمانا واقعيو كرو إدو سغدا ساتلت أوفيف قفامت إرغماس إرغي مالو إساياسي تناسا غليسا إساياس كرم جرت واقعتي راجين بطوف واقعتي واقعسي تتفتمي واقعيون تتنبول أنسامي فلفك نموندا دريس كوباسا الدنيا كان غزي غلغيسو عرب سماجرا إساياس كرم جرت الدوجين نموت إرغتت دادم مكسن كي أما واقعيو عرب سماجرا تفتميرا أولا كنان موتيجي أما كاسنكون يرون إجولين تقلت أما أنا شو أفضلهم ننجلون يرون أمني تقلت يرون أمني واقعيو أفوك أبو أما مالف قولني كان قلت ورانا كيسات نمني قلقلوس كم بيك كم قويا كم سات غافا كان ما هندو دير غافا ركون نجر هندو أمانات غافا دبين أمات غافا وادو تقوى وينف أمانان غافا سننان غرون ألوناف هم ننجرو جد ديسون هارولين باي أسكيس جراتو واتو رنديس غافا تنينسون التمات نمون شي أكاديسو مرسلين أبتان جبار إيتاني جدو سبت إنجلي جدون هم نهورات جدون مالف نمني ألاتشو أفوان تيف يرو نمني ألاتشو أف برباتشو هم نبرباتشسا يوج إنيسون نمتامات وقال تكرا الدنيا كان أنا مفيدون أف كوتان نو برباتشس مرئمان كيسا هم نبربات أكس كرمنا كل ما سيني كان جدي موتيج اسكاس سناكري باتشينا تقادت يا واقعيو يرون إجولين تنقلتو يرون نمني تنقلتو يرون نممان أمناني في صوان دلدلاني في واقفتان كندبو أما وانتف يرون إجولين واقعيو تنقلتو يرون إجولين واقعيو كواقعتي في كان سيطانات أنساني أدبو أكما بيكتن كمديني في سينارني فكرتني في كمديني كدوغادان واقعسو في كان صوبان دلدلو كانت تتباو أما يرون إجولين واقعيو ألتو أما يرون كل يرون كم ساتي يرون كل يرون غدادو يرون بويتشاتي ألو أفغروهم ننجرو نما ألو أفهم نبربات نما كنا الدنيا وانتاني تانان أوبريشنيتي مكاسي ساني كابتاني تسيكومتي حكيمتون دبينا منتا مكاسي داني متو نمني منتا كيسا قلت artificialani miti dhugaadhaan dhalachuu kan qabu ijoolleen waaqayyo anaaniya azariyaa misa'e kan dhalatan ibidda keessatti gaafa namni hundinuu fuula waaqayyootti garagara gaafa waaqa tolfamaatiif sagaduu calqaban amanaan achitti qalata amanaan iddoo rakkoo ibidda keessatti yoo waaqa wajjiniin taanee ibidda sana bishaan goonee keessa daaga yoo waaqayyo wajjiniin dhaaban
yoo waaqayyo wajjiniin manaa baane hundi keenya milkii guddaa argama. yoo kophaa baane garuu nu dhaanuu qofaa mitis mijjeessa. achirra dhaabateet mootiin kun Isaayyaasitti sagaleeffate. Isaayyaasis iddoo jiru fuula waaqayyotti dhaabachuu jalqabe. Gamnummaa akkamiiti sin ajaa'iba! kana qofaan hin dhaabanne xalayaa Sanaakireem ittiin doorsifate. waraqaa inni barreessee itti laata. mee waaqni kee iddoo kam jira? Yerusaalem maaliif na harkaa hin hambisne? yeroon akkasitti burkuteessee magaala sana to'adhu. mana waaqeffannaa isaatiin moggaa'e sana yeroon caccabsee meeshaa achi keessa jiru fudhadhu sana dhugaa yoo waaqayyo qabaate taanaan waaqni kee miirree yaa ummata Yihuud jedheen Ayihudootatti garagaree immoo namichi kun isin goyyoomsaa jira. mootiin kun mootummaarraa hin bu'u jedheet mootummaa isaa sana ceesisuudhaaf mootummaa isaa sana oolchuudhaaf jedhee isin ficcisiisaarraa garagaraadhaan ammas dubbiin inni gaafa namatti namni nama harkaa baasuu barbaadu waa hundaan namatti dhufu. gama tokkoon qofaan lolu seexan diinni yoomiyyuu taanaan waan qabu hunda darbata. waan itti tolu waan bira gahuu danda'u hunda ittiin lole garuu dhagahuu hin dandeenye. xalayaa san qabatee waaqa fuulduratti ol kaa'u. iddoo aarsaa waaqayyo aarfatan san irratti yaa waaqayyo xalayaan kun si laallata. dheekkamsi kun kan kootoon ta'in kan keeti. namni kun nutti qoosaa. namni kun akkas jedhee si hacaacaa haga yoomititti soobsitaa jedhee waaqayyotti labsata. waaqayyos raajicha Isaayyaas ergeef yaas ce'asi yaaddee jarreen amma laalte kan daandii ittiin dhufaniin deebi'u miila sibira gahanii deebi'anii deebi'u yaaddeen jedheen halkanuma san ergamaa waaqayyo jarreen achitti bookkisan. jarreen amma si nyaannee si liqimsanii jechaa dhaadachaa turan. yoo barbaadde dhiira yoo qabaatte farda 2,000 siif laannaa kan yaabbattu yoo jiraate dhiira yoo qabaatte kan siif lolu kan siif yaabbatee nu dheekkamuu danda'u kan nu waraanu yoo qabaatte akkatti qoosaa jiru laaltu. dhiira yoo qabaatte namni yoo sin keessa jiraate taanaan hoodhaa farda 2,000 yaabbadhaatiin nu waraanaadha. yaabbadhaa koottaa nuun lolaa jedhanii qoosutti eegalan. waaqayyo daandiin afuuraa fi kan foonii gargar. akkatti foonii fi afuurri garaagarummaa isaa laala. namni foonii yaadu qabeenya isaa yaada. humna isaa yaada. meeshaa isaa yaada. dhugaa dubbachuudhaaf Hisqiyaas jechuun hiikumti mataa isaatiinuu humni koo waaqayyo jechuudha. dhuguma namni humni isaa waaqayyo ta'e waa biraan abdatu. namni humni isaa waaqayyo ta'e iddoo biraan deemu. namni humni isaa waaqayyo ta'e meeshaa addunyaa waraanni kun ittiin keessummeessunii miti kan diina mo'achuu danda'u. kan waaqayyo ittiin mo'achuu nuuf kenne amantaa. namni afuuraa diina isaa kan mo'atu afuuraani. namni amantaa diina isaa kan mo'atu kan injifatu afuuraan yoo ta'e malee fooniin yoo deemne fooni. foon immoo foolaadde. foon immoo dhukkubata. foon yoomiyyuu ta'anaan mo'achuu hin danda'u afuura. kanaaf jarreen kana lamaan jidduu waan jiru laala. Sanaakireem humna isaa abdata. kun immoo waaqa isaatti waama. Sanaakireem waan qabu meeshaa waraanaa qabatee deema. inni immoo abboota qulqullootatti iyyata. maatii waaqayyo. falaasama mootiin kun ittiin deeme keenya taasifachuu qaba. gaaf hojii gaarii eegaltan diinni isin qorumsaa yaaddeema. gaafa mana waaqayyoo nan qulqulleessa. gaafa mana waaqayyoo nan bal'isa. gaafa mana waaqayyoo nan tajaajila jettan qorumsi jiraachuusaa akeekkachiisa gooftaan Yesuus Kiristoos duukaa bu'ootaa dhaamisan inni gaafatin. dursa kana of eeggannoo isaanitti himi. ana namni na hordofuu danda'u yoo jiraate taanaan addunyaa kana dhiisuu qaba. kanaaf adeemsa kanaan itti deemuu qaba. hojii nuti hojjennu dhugaatti sagalee waaqayyoo raabsuudhaaf ummata waaqayyoo lafa otoo hin ta'in laphee hawaasa keessatti
laphee amantoota keessatti mana amantaa babal'isuu yoo barbaanne taanaan adeemsa mootii kanaa deemuu qabu. Yeroo ijoolleen itti dhalattu amma yeroo ijoolleen Waaqayyo dhalachuudhaaf qophaan reefu waan ta'eef amantaan teenya ijoollee namoota ergattu manni amantaa ni barbaaddi. Hafuura qulqulluudhaan ijoollee ta'anii kan dhalatan kenna Waaqayyoodhaan eebbifamanii kan dhalatan har'a manni amantaa ni barbaaddi. Kan fakkeessu miti. Maqaadhaan kan daldalu miti. Maqaa qulqullootaa waamee qulqullootaatiif otoo hin ta'in ofiif kan hojjetu yoo jiraate inni kan Waaqaa miti. Isaayyaas maqaa dhaatee hin dhiisne. Isaayyaasiin fayyada. Nus waan rakkanne harka Waaqaa ol kaawwannee injifannoodhaan jireenya bara baraa horachuu argachuu kan dandeenyu ijoollee Waaqayyoo taanee hafuuraan dhalanneerraa kan guddachuu qabu. Waggaa kurnan irratti kan biraa dabalata kumaatamatti lakkaa'amuudhaaf kan dandeenyu yoo mana Waaqayyoo dhugaadhaan dhalanne fakkeessuudhaan otoo hin ta'in ta'anii argamuudhaani yeroo ijoolleen Waaqayyoo dhalattu amma hundi keenya hafuura qulqulluudhaan dhalanneerraa isa kennaadhaan gabbifannee jireenya bara baraatiif akka qophoof kennaan abbootii keenya eebbisaanii nu wajjiniin haa bulu. Horaa bulaa Waaqayyo hunda keenya wajjin. Uumaan garaagarummaan isaa kan ittiin madaalamu keessaa inni tokko Waaqayyo yeroo fi iddoodhaan hin daangamu. Uumamni garuu wanni hundi isaatu uumamni waan ta'eef yeroo fi iddoodhaan daanga'a. Kitaabni isaa akkuma jedhu dhalachuudhaaf yeroo inni jira, du'uudhaaf isa akkas. Solomoon akkas jedhee nu barsiifate. Hundaafuu yeroo qaba. Dhalachuudhaaf yeroo, du'aaf yeroo, jireenyaaf yeroo qaba. Fuudhaaf yeroo raawwachuudhaafis yeroo qaba. Kan yeroon hin lakkaa'amneef waan qofa. Bu'uura kanarratti dhaabachuudhaan mootiin Hizqiyaas jedhamu kun maaliif kana jedhee jedhu wal kaasa. Kitaaba moototaa boqonnaa isa lammaffaa boqonnaa 18 calqabarraa kaasnee yeroo dubbisnu seenaa tokkotu nutti hima. Seenichi maal fakkaata? Umurii isaa 25 irratti Maramini sinya dhaabbattu jedhameti yoo leembise amaan isin jalaa ka'uu jechaa jiru abbaan keenya ameen jedha. Eebbisaan nurraa bulu amaan isin jalaa ka'u. Taa'e jechuun tajaajila uummata kanarratti Waaqayyo akka gaggeessu daandii abbaa isaa Daawit filatee jedha kitaaba. Daandii Daawit filatee qofanni isine ittaansee hojiitti seene. Hojii gurguddoo afur hojii baay'ee yaadatamu keessaa hundi keenya kan yaadannu hojii afur keessatti raawwata. Inni tokko waaqa tolfamaa jarreen Ayhudoota kana keessaa barbadeessee balleesseef. Dur kan ittiin bulan waaqa dhugaa dhiisanii waaqa bara baraa waaqa jiraachisee jiraatu waaqa uumee hundaaf uumama hundaaf jireenya laate dhiisanii waaqa tolfamaatti buluu calqaban. Innis kan ilaalee biraan darbu inaanfaan mana Waaqayyo inaanfaan dhugaa keessa waan jirtuuf obsuu dadhabe waaqa tolfamaa sana burkutees. Ittaansee bara Musee sana bofa fakkii jedhamu sana kennameefii ture isaaniif bofa sana caccabsee isaan keessaa balleesse. Kan isaanii kennameef akka itti bulan akka waaqessaniif miti akka yaadataniif ture. Jarri kun garuu isa bira darbanii waaqessuu calqabanii bofa fakkii Museedhaaf kenname bofa tolfamaa sana jalaa caccabse. Kanas godheen quufne ittaansee jireenya mana qulqullummaa keessa jirtu hundayyuu qulqulleessuutti ka'e. Manni qulqullummaa bara inni itti mootii ta'ee aanga'u bara inni mootii ta'ee muudamu san manni qulqullummaa bifa qulqullummaan qabaate fooliin ishee ittiin tolle argi ishee ittiin bareenne. Kanaaf mana qulqullummaa sana keessa jiran hundayyuu xaxxaragee miidhagsee